Oromooti nu waliin tura. Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii irraa keessatti haleellaa irra deebiin lubbuu nama hedduu galaafachuu jiruun mootummaan komatam. Makalaakaan akkuma uummanni iyyatu dafee irra ga'aa hin jiru. Booda reeffa baasu kanatu jira malee dafee uummataaf qaqqabuun kun hin jiru. Waan akkasii mootummaadhaaf yeroo darbe walgeerratti illee kaasnee turre. Kafaa'oo rakkoo akkamii tarka qaba? As kana dura baatanii waajjira kana bantanii itti seentanii yoo jettanii reeffa keessantu asii ka'aa jedhameetu dubbatameedha. Shawaa bahaasii hojjetaan waajjiraa doorsisa kanatu irra ga'e. Waldhabiinsi Itoophiyaa fi Suudaan maalirra jira sagantaa keessatti sanbeessimnaa oduu gaggabaaboo addunyaa larkeessanii qabaa an asli galgalooti nuu dhiyaadha. Oduu galgala kan dhaqqabeen hoogganaan Kooppareeshinii Iskaaraa Itoophiyaa ka turan Abbaa Sahaayee fi Ministeerri Haajaa Alaa ka turan Ambaasaadaasii Uummaasfiin dabalatee hoogganooti TPLF afur ajjeefamuu miidiyaaleen biyya gabaasan. Kanneen ajjeefaman alaatti ajajootii waraana afurii fi hangaan TPLF tokko to'annoo jala oolfaman. Ooppareeshinii barbaada hoogganoota TPLF deemaa jiruun dhiyootanaa hoogganoota TPLF fi Kaaks Bahat Nagaa to'annoo jala oolanii turan. Nam 160 olitti haleellaa haaraa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakaleetti raawwatameen ajjeefamuu jiraatonni BBC'tti himan. Haleellaa aanaa dibaaxii gaandadaalaatti galkanaan namoota ajjeesan keessaa ijoollee jiraachuu dhaabbatni mirga namoota Itoophiyaa gabaas. Jidabree nam 200 olitti haaluma wal fakkaatu naannichaatti ajjeesan. Haal naannichikee jiru Baqalaa Toomaa jiraatota iyyaafate. ድርጊቱ የተፈጸመው ዳለቲ ቀበሌ ላይ ነው ጋሌሳ ነው ያለው gochichi kan raawwate ganda daaletti jedhamtu keessatti ani gaaleessan jira fageenyi isaa miilaan sa'aatii 3 walakkaa deemsisa barii sa'a 12 irratti waamichi nuuf dirmadhaan nu dhaqqabe as sodaan abaawashanee waan jiruuf raayyaan ittisaa buqqaatota eeguu as jira ture akkuma waamichi nu dhaqqabeen raayyaa ittisaa waliin birmannee dhaqne konkolaataa hin qaban ture konkolaataa fe'umsaa tokkoon haga ta'e deemne wayitaa achi geenyu namni hedduun dhumee ture hidhattoonni haga tokko raayyaa ittisaa waliin walitti dhukaasanii baqatan booda reeffa funaannee konkolaataa lamarratti feenee gara gaaleessaa fuunee dhufne haga yoonaa hin awwaalamne ani ija koon kan argee fi lakkaa'ee reeffa 82 garuu namni du'e 100 ol akka ta'edha odeeffannoon ani qabu ወደ 100 በላይ ሳያሻቅብ እንዳልቀረ ነው እንግዲህ አሁን ያለኝ መረጃ jiraatan amma dhageessan kan maqaan isaa akka hin dhaamne nu gaafate kun akka jedhutti haleellaa kana hidhattoonni abaawoshanee fi hidhattoonni gumuz waliin ta'uun raawwatani kanneen ajjeefaman ammoo sabaan amaaraa fi agaa'uudha jedha jiraatan biraa godina Matakkal aanaa dibaaxii magaalaa Gaaleessaa irraa dubbifne lakkoofsi namoota ajjeefamanii 160 ol ta'uu nutti hime. Ganda daalaatti jedhamtutti guyyaa kaleessa hidhattoonni gumuz naannoo sanatti hidhatan deddeebi'anii uummata irratti loogaasa bananii turanii halkan keessa barii jala naannoo sa'aatii 12tti haleellaa kan bananii uummanni riba keessa lafaa ture baay'een isaas ka'ee of eeggannoon goonee kan irratti haleellaa ta'e meeshaa waraanaa hanga tokko joogaa wayin qasti isa jennu sanatti waraanee rasaasaan kan madaa'anis baay'een isaanii jiru hanga amma odeeffannoo ani qabutti namni 168 akka du'anittidha kan marjaan odeeffannoon naga'ee jiru. Ani jiraata magaalaa Gaaleessaati. Daalattiin Gaaleessaarraati naannoo gimmitii kiiloomeetira 10 fagaatti amma reeffi namoota achi du'anii Gaaleessaa keessa makiinaadhaan dhaabbataa jira. Iddoo haleellaan kun itti raawwate makalaakayaan hin turre maaliif amma koomaandii poostiin jira isaantu nageenya eega maal jedhamaa ture waan ta'eef. Makalaakayaan akkuma uummanni iyyatu dafee irra ga'aa hin jiru. Booda reeffa baasu kanatu jira malee dafee uummataaf qaqqabuun kun hin jiru. Waan akkasii mootummaadhaaf yeroo darbe walgeerratti illee kaasnee turre uummanni komee kaasaa ture. Ammas kan nu mudataa jirus makanadha. Amma ka ajjeefamanii sabaan adda baafamanii moo akkanumatti eenyu akka ta'an hin beekamu? Lakki isaanoo bakka gurraacha duwwaa kan ajjeese diimaan ajjeesu akkuma jirutti diimaan ajjeesu Oromoo Amaaraa Agaa'oo dabalatee jechuudha. Ajjechaa kana keessaa abaawoshanee harka qaba jedhamuun garuu dhugaa miti jedha jiraataan kun haa ta'u malee ajjechaa kaleessaa hordofuun raayyaan ittisa biyyaa ganda daalatti keessatti abaawoshanee soortu jechuun manneen gubuu fi nama tokko ajjeesu himu. Namaa abaawoshanee soortu jechuudha manni nama lamaan sadan tokkos gubateera kana keessaas immoo obbo Maamoo Qanaatee kan jedhamu abbaa amantii Poolistaantii Masarata Kiristoos waldaa keessatti maanguddoodha. Isaanis lubbuun darbanii jiru. Makalaakaa rukkutee jechuudha. Nama idimee umuriin isaanii waggaa 85 waliidha. Har'a ganama bara ajjeesan. Mootummaan federaalaas ta'ee kan naannoo Beenishaangul Gumuz ajjechaa kana irrattis ta'ee tarkaanfii ajjechaa kana hordofee raayyaan ittisaa fudhate jechuun jiraattonni himatan irratti wanti jedhan
hin jiru. Dubbi himaan Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Aaroon Maashoo haleellaa kaleessa ganda daalattii keessatti uumameen namoonni 80 ol ajjeefamuu koomishinichi odeeffannoo akka qabu BBCtti himaniiru. እኛ የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው በትላንትናው ዕለት odeeffannoon nu ga'e akka agarsiisutti haleellaa kaleessaatiin namoonni 80 ol ajjeefamuudha. Umuriin isaanii ganna 245 jidduu jira. Haleellaa kana ittisuuf tarkaanfiin mootummaan federaalaa fi naannichaa fudhatan qindaa'aa ta'uu qabaa jenna. Sababni isaa immoo taateen akkanaa irra deddeebiin uumamaa jira. ምክንያቱም ይሄ በተከታታይ ሁኔታ ነው እንደዚህ አይነት ክስተት የተከሰተው። Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isiniif dhiyeessa. Jalqabaan hooganaan paartii Baldaars Iskindar Nagaa harma murtii dhiyaate manni murtii olaanaa federaalaa beellama maandura ji'a 4 booda qabatee ture gabaabsuun akka lakkoofsa Itoophiyaa tamaajii 26 ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf beellama haaraa kenne. Miseensoti paartii Rippaabilikaa Tirampiitti gargalanii duul paartiin Demokiraatawaa Tirampii aangoorra buqqisuuf eegalaniitti makaman. Haleellaa Koongirees biyyarraatti deeggartoonni Tiramp raawwataniif aangoorra buqqisuuf Koongireesiin har'a filannoo jalqabde. Tiramp garuu himata haleellaa tanaa harka keessa qabaachuu mormate. Indoneeziyaan faca'insa COVID-19 dhaabuuf tallaalii jumlaa bilisaan dargaggootii akka argatu jalqabe. Biyyi hedduun jaaroolee dursanii tallaalii kenniteef Indoneeziyaan ammoo jaaroolee eegee aansiti. Wanni kun ta'eef warra hojii hojjetee dinagdee biyya guddisuu dursuuf. US filannoo Ugaandaa tajaajiluuf beekamuu waan dhabdeef irra jitee ilaaluu hin dandeetti. Ambaasadar Naataalii Biraawun boodiin filannoo Ugaandaa marroo hedduu gaafannee garuu ibsii kennam hin jiru jette. Ugaandaan taboor filannoo tolfatu miidiyaa hawaasummaa cuftee jirti. Filannoo Ugandaatiin wal qabatee aktivistooti mirga namoomaa 4 embaasii Ugaandaa Naayiroobii qabamte. Aktivistooti Keenyaa kun gochaama poolisii Ugaandaa hojjechaa jiru balaaleffachuuf embaasii duraatti walitti qabaman. Adoo warri miidiyaan hin dubbatini poolisiin to'ase. Oduu biraatiin guyyaa muraasa keessatti Suudaaniin tallaalii COVID-19 UAE irraa argachuuf deemte akka gabaas Darfur 24 jidabree ministeerri muummee Suudaan Abdalla Hamdok tallaalii miliyoon 8 argachuuf deemnaa jedhe garuu gara inni dhufuuf hin himne. Oduun kanuma. Itoophiyaa fi Suudaan walitti bu'insa daangaa biyyoota lamaan irratti uumameef quba walitti qabu itti fufanii jiru. Suudaan hidhattoonni Itoophiyaa lammiilee nagaa na jala ajjeesu jechuun Itoophiyaa yoo himattu Itoophiyaan ammoo haleellaa humnoonni Suudaan daangaa ce'uun raawwataa jiraniif obs fixadhee jedha. UAE'n biyyoota lamaan akka marii deebi'anii waamicha dhiyeesse. Baqqalaa Toomaa gabaas qaba. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa waraanni Sudaan daangaa Itoophiyaa seenuun lafa qonnaa to'achuu fi qabeenya saamaa jiraachuu himeera. Dubbimaan ministeerichaa Ambaasadar Diinaa Muftii miidiyaaleef ibsa kennaniin akka jedhanitti sochiin waraanaa humnootii Sudaan daangaa Itoophiyaa keessatti taasisan kun walitti bu'iinsa daangaa biyyoota lamaanii ni hammeessa. Itoophiyaan ammallee rakkoon jiru mariin akka furamu feeti jedhan. Sudaan gamasheetiin baha biyyattii naannoo Al-Quraayishaa jedhamutti hidhattoonni Itoophiyaa haleellaa raawwatan jettee akka balaaleffattu himte. Ministeerri Haajaa Alaa Sudaan ibsa baaseen haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa raawwatan jedhe kana hawaasni idil addunyaa akka jidduu seenuuf balaaleffatu waamicha dhiyeesseera. Haleellaa kanaan dubartootaaf daa'imman dabalatee namoonni nagaa 6 ajjeefamaniiru jedhu aangawoonni Sudaan. Biyyoonni lamaan daangaa kiiloomeetira 750 ta'u kan waliin qooddatan yoo ta'u lafa qonnaa bal'aa Alfashagaa jedhamu irratti yeroo dheeraaf wal dhabaa turani. Daangaan biyyoota lamaanii qixaan sararamee beekamuu baatus biyyoonni lamaan haga tokko wal hubannoon lafa qonnaa kana misoomsaa akka turan xiinxaltoonni dhimmicha quba qaban ni himu. Walitti bu'iinsa lola naannoo Tigraay keessa tureen booda dhalate kanaaf ka'umsi maal akka ta'e hin beekamu. Mootummaan Itoophiyaa humnooti waraanaa Sudaan waraanni Itoophiyaa lola naannoo Tigraay keessa jiruun ko'ommachuu arganii lafa daangaarra jiru of harkatti galfatan jechuun himataa ture. Humni waraanaa Sudaan ibsa muddee 31 baaseen lafa Sudaaniif mala jedhu mara to'achuusaa beeksisee ture. Lolli naannoo Tigraay keessa ture goolabamuu hordofuun lafa loltoonni Sudaan to'atan bakkatti deebisuuf Itoophiyaan tarkaanfii fudhachuu ishee Ambaasadar Diinaa Muftii amma dura BBC'tti himanii turan. Reuters akka gabaasetti biyyoonni lamaan naannoo daangaatti loltoota isaanii walitti qabachaa jiru. Roobii har'aa xiyyaarri waraanaa Itoophiyaa daangaa Sudaan qaxxaamure jechuun kan komatte Sudaan gocha akkanaa balaa hamaa qaba jechuun akeekkachiisus Reuters gabaaseera. Itoophiyaan haleellaa humnoonni Sudaan daangaa ce'uun raawwataa jiraniif obsa fixachaa jiraachuu himte. Sudaan ammoo Itoophiyaa waliin lola hin feenu garuu haleellaa nurratti raawwatamu ofirraa qolannaa jette.
Muddamni biyyoota lamaan jidduutti hammaachaa jiru akka salphatuu fi biyyoonni lamaan mariitti akka deebi'an United Arab Emirates waamicha dhiyeessee jirti. Koreen waloo ijaaramee bu'uura waliigaltee bara 1972 biyyootni lamaan mallatteessaniin furmaatni karaa nagaa akka barbaadamu Itoophiyaan waamicha dhiyeessuu ishee Sudan Tribune gabaaseera. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo haala jiruun filannoo irratti hirmaachuun rakkisa ta'ullee murtee filannoo irratti hirmaannuu jedhirraa hin geenne jedhe. Ibsaar miidiyaaf laateen kafaawwan miseensotaaf deeggartoonni isaanii hidhaatti tursiifamuu komatee akka gadhiifaman gaafate. Habtaamuu Xibaabuu gabaas qaba. Miseensota fi deeggartoota isaa irratti hidhaan hammaachuu kan himu kaafaa'uun akka fakkeenyatti godina Jimmaatti miseensonni isaa 200 ol hidhaarra akka jiran akkasumas Shawaa Bahaatti miseensonni isaa 700 ta'an aanaalee garaagaraa keessatti hidhamanii akka jiran ibsa har'a kenneen himeera. Kunneen godina Shawaa Bahaatti hidhaman keessaa walakkaan kan mana murtiitti hin dhiyaannedha kan jedhan dura taa'aa ittaanaan paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu doorsisni miseensotaa fi deeggartoota isaanii irratti adeemaa jirus rakkoo isa biraa akka ta'e himaniiru. Waajjiraalee isaanii irratti saamichi fi haleellaan raawwatamuu kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira muummee kaafaa'oo kan ta'an obbo Xurunaa Gamtaati. Wallagga Lixaa waajjirri Gimbiitti argamu cabee qabeenyi keenyas saamameera. Itti aanaan qindeessaa paartii keenya koree godina Wallagga Lixaa obbo Abrahaam Dhiyaanaas erga hidhamee waggaa ga'uudhaaf godina Harargee Lixaa kan argamu waajjirri kafaa'oo cabee qabeenyi keenya caccabee dhumeera. Harargee Bahaarratti foddaa isaatu caccabee godina Horroo Guduruu Wallaggaa godina Gujii Nagallee jechuudha. As kana dura baatanii waajjira kana bantanii itti seentanii hojjettanii reeffa keessantu asii ka'aa jedhameetu dubbatameedha. Shawaa Bahaasii hojjetaan waajjiraa doorsisa kanatu irra ga'ee. Dhaabbatichi rakkoolee isa mudataa jiran kunneen akka furamaniif qaamolee dhimmichi ilaallatutti iyyatus furmaata quubsaa akka hin arganne obbo Xurunaan himu. Mircaa boordeettis himanneerra, sababa miti komishiinittis iyyanneerra, waajjira muummicha ministeeraattis illee iyyanneerra. Miseensota olaanaa paartii aangoorra jirutti illee himanneerra dubbanneerra. Deebiin nuu kenname hin jiru, deebiin quubsaan hin jiru. Rakkooleen walitti daamanii dhaabichi filannoo biyyaalessaa ja'affaarratti hirmaachuusaa yaaddoo keessa akka galche kan himan obbo Xurunaa Gamtaa filannoo taanuu irratti hirmaachuu fi hirmaachuu dhabuu paartii isaanii kan gaafanne yommuu ta'u akkanaan deebisan. Hanga kanaan dura turetti hin hirmaanna jennee qophii barbaachisullee godhaa turreen. Amma yeroo ilaallu garuu yaaddoo keessa buunee jirra. Egaa koreen hojii raawwachiiftuu kafaa'u hin hirmannu kan jedhu hin murteessine hamma yoonaatti. Murtee yeroo geenyu dhimma kana baafneetu miidiyaa isin ibsina. Saba keenyatti isin ibsina. Keessattuu ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa booda namoonni kumaan lakkaa'aman godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhamuun isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u mootummaan namoonni hidhaarra jiran ejjennoo siyaasaa qabaniin osoo hin taane yakkaan shakkamanii hidhamuu isaanii himaa tureera. Gaafiif deebii torbee muraasa dura BBC waliin taa'isaniin gorsituun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis boordichi komiiwwan dhaabbilee siyaasaarraa ka'an furuuf hojjechaa akka jiru haa ta'u malee komiiwwan tokko tokko ga'ee hojii boordichaa hubachuu dhabuurraa kan maddan ta'uu himanii turan. ምርጫ ቦርድ ህግ አያስፈጽምም። ምርጫ ቦርድ ፍርድ ቤት አይደለም። ምርጫ ቦርድ ቦርዲን ፊለኖ ሴሬን ራወቺሱ ቦርዲን ፊለኖ መነ ሙርቲ ሚቲ ቦርዲን ፊለኖ ሂን አጀጁ ቦርዲን ፊለኖ ፖሊሲ ሂን ቀቡ ከናፉ ረኮ ገሄ ቦርዲቻው በቹ ደደቡ ነት ፈካታ ፈኬኛፍ መኔን ሙርቲ ዲመ መነ ሙርቲ ሚሴንሶተ ፓርቲሌ ሲያሳ ሂደመኒ ሆርዶፋ ሂንጅረን ዮቴ መነ ሙርቲቻቱ ጋፈተሙ ቀባ ፖሊሲን ሂዴራ ዮቴ ቦርዲቻ ኦሶይን ታኔ ፖሊሲቱ ዴቢ ከኑ ቀብ ፖሊስ ነው ምላሽ መስጠት ያለበት። Koongireesiin Federaalawaa Oromoo miseensonni isaa yakki isaan irraa wanni irratti maxxanfame maqaa olaantummaa seeraatiin hidhaman jedhe akka gadhiifaman gaafateera. Kana malees qaamoleen nageenyaa akka poolisii humna addaa fi milishaa gartummaa siyaasaarraa bilisa ta'anii akka hojjetanis kaafaa'uun waamicha dhiyeessee jira. Rakkooleen filannoo itti aanu qofa osoo hin taane biyyattii yaaddoo keessa galchanii jiranis marii fi waliigaltee biyyaalessaan akka furaman dhaabichi ibsa har'a laateen gaafateera. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isiniin jedha. Oduu dabalataa website keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kanaa Baqalaa Toomati kan isiniif dhiyeessan Asli Galgalooti yoo waaqidheed borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.